akkamittiin feediin ende feedaawwatii hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf viidiyoo tokko gasheetan isinitti agarsiisaa jechuudha. Feediin ende feedaawwatii maal fayyadamna jenna. Yeroo darbe waa'ee peentuulii isinitti meentureshi. Peentuuliin maaliif nu fayyadu? Peentuulii fakkeenyaaf peentuuliin maaf nu fayyada kan jedhu gara itti aanutti ilaalatanii jedheetan darbee ture jechuudha. Yeroo darbe waa'ee selection tuuliitii fi raazer tuulii ilaalle. Selection tuulii maaliif bakka adda ta'e tokko keessaa filachuudhaaf yookiin bakka tokko filachuu yookiin irra balleessuu soo barbaanne select goona. Raazeriin immoo qaama barbaachisu keessaa kunni gatuuf kan inni nu fayyadu jechuudha. Har'a waa'ee peentuulii fayyadamu jechuudha. Peentuulii keenya akkamitti fayyadamna? Peentuuliin faayidaan isaas maalidha? Peentuuliin wantoota garaa garaatiin nu fayyadu. Isaan keessaa irra tokko qabadee kan isinitti yaadu jechuudha. Akkamittiin peentuulii fayyadamna? Baay'ising kii fireemingii hiina jechuudha. Kii fireemingii keenya akkamitti hiina kan jedhuuf viidiyoo keenya hagasaa of keessaa pilaas saayinii ilaa yeroo hundumaa maal goona selekshinii asitti tuqxaniiti dursa pilaasii kontirool pilaasii gaafa tuqxan viidiyoon keessan maal ta'a? Kontirool pilaasii gaafa tuqxan viidiyoon keessan of keessaa dheerata. Mee malaalaa sararri hin jiru homaa mul'atu. Gaafa akka gootan naannoo kanatti sararri wayii mul'attu sararri tokko jirti jechuudha. Sararri sun maaf nu fayyaddi? Kiifireemingii hidhuudhaaf nu fayyaddi jechuudha. Haga viidiyoo keenyaa wal keessaa dheeressuuf gabaabsuudhaaf pilaasii fi maayinasii tuqna. Gaafa pilaasii tuqnu inni dheerata. Gaafa maayinasii tuqnu ni gabaabbata jechuudha. Sagalees akkasuma kiifireemingii keenya jennee aktiif goona. Kiifireemingii keenya yookiin peentuulii keenya maaliin aktiif goona? P qubee P gaafa kontiroolii yookiin shoorti katiinsa gaafa dhannee P tuqnu aktiif nu ta'a jechuudha. Saniin booda maal goona? Asii dhufnee hin hidhannaa jechuudha. Hin hiinaa. Asittis hin hiinaa. Hamma ta'e deemnee ammas saniin booda maal goona? Mata erga deemnee booddee viidiyoo keenya kana jalqaba isaa gadi buufna. Iskeelii ishee 0 irra finnee gashina jechuudha. Asii amma ta'e erga deemnee booda maal goona? Ishii kana finnee 0 irra gashina. Isa booddee viidiyoo keenya kana baakgiraawundi isa jijjiiruu barbaanne maal goona kan jedhu isteepitti. Fakkeenyaaf viidiyoo keenya kana gaafa pilee goonu maal ta'a? Sagalee miitiin godha. Gaafa pilee goonu jalqaba isaa maal ta'e? Hin gurraacha'e. Saniin booda argitanii? Gurraacha. Fakkeenyaaf ammuma xiqqoo sichee butoon barbaade ammas barbaade wal jalaa butuu dandeenya jechuudha. Kiifireemingii keenya kana amma barbaanne bunnee fayyadamuu dandeenya. Ishii wanti nama baay'ee salphaadha. Ishii wanta akkasuma irratti hin dhiphisu hin jiru. Pilee gaafan godhu maal ta'e viidiyoon kun gurraacharraa gara ifaatti dhufe jechuudha. Ishii kuni haganni mul'atu yookiin vizibilitii imeejii kooti yookiin vizibilitii viidiyoo kooti maal godha? Xiqqaarraa gara guddaatti jechuudha. Haga persentii dhibbaatti jechuudha naaf fida jechuudha. Kun yeroo baay'ee opacity wajjin wal qabata. The amount of visibility of one image jechuudha. Hagam imeejiin tokko hagam haganni mul'atuu fi hagam akka inni darkness gara brightness itti yeroo inni fakkeenyaaf from darkness to brightness and from brightness to darkness fade out jechuun from brightness to darkness yookaan seenu jechuudha. From darkness to brightness immoo maalidha? Fade in jedhama jechuudha. So fade in walumaa galatti fade in fade out qaba jechuudha. Viidiyoo tokko sunkutiin maal gochuu dandeenya? Fade in fade out irratti uumuu dandeenya jechuudha. So background kana immoo akkamitti jijjiirrachuu dandeenya? Background kana asuma gotu file yoo kallattii barbaadda halluu barbaadda yoo qabaattu barbaadda jala gashachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kalar maatiin jedhanii kalar maati okay jettuuni isa booda halluu barbaaddan filattu halluu barbaaddan sana erga filattanii booddee okay jettanii baatu. Okay akee project panelii keessa ni gashaa jechuudha. Project panelii keessa fiddanii as jala gashitu. Fakkeenyaaf viidiyoon kun jalqaba waggaa ka'u maal fakkaatee ba'a? Ishi haga kana immoo irratti barbaadan haga kalar maatii kana immoo xiqqisuu barbaadan persentii kana si qannasattu jechuudha. Yookiin persentii kana irraa hir'istu. Asi persentii kana gaafa hir'istan hamma ta'e irrachaa deemaa jechuudha. Saniin booda gaafa viidiyoon keessan gaafa jalqabu kalarii kanaan dhufee exact opacity value isaarra dhufee dhibbarra dhufaa jechuudha. Saniin booda gaafa xumurus maal ta'a? Xumurarratti si dhaqee asii waan nan hidhee fi dhaqee gadi bu'aa jechuudha. Kabiraan kan inni isiniif qabadhee dhiyaadhe akkamittiin kirooppii fayyadamnee feediin ende feedaawwatii fayyadamna. Kirooppii fayyadamna. Ammas viidiyoo kabiraan fida. Viidiyoo biraa gashadheetan asuma feedinii fi feedaawwatii koo akkamittiinan kirooppii fayyadamee yookiin akkamittiinan kirooppii fayyadameetan feediin ende feedaawwatii uumaa jechuudha. Kanammoo maal inni godhaa? Asuma seennee xidhannee effektii keessan gala. Effektiin project panelii bira jirti. Project panelii bira effektii kan jettuun gala asuma crop. Crop keenya kana maal goona? Drag goonee viidiyoo irratti apply goona.
Eega viidiyoo irratti appilaayi goone immoo eessa keessatti hidhannee sirreeffannaa arreenji kan nuti goonu effect control kan jettu jirti kunuus. At the top of our software. Effect control keenya kana keessa from top and bottom tuqna. Top bottom isee gaafa tuqnu 50-50tti kennina shi percentii. Togilii sana click goone active gochuu qabna shi. Kun active hin taane taanaan waa hin hojjenne irra jechuun hin danda'amu jechuudha. Yeroo hundumaa toggle animation jedhamti kun. Toggle animation kana maal gochuu qabna? Tuquu qabna jechuudha. Saniin booda step ta'e eegan deemee booda deemeetiin maaliin godhaa? Isan dura 50-50tti kenne 0 enter. Asii 0 tuqa enter. Ammas deemee amma ta'e deemee maaliin godhaa? Yoo amma ta'e deemee xumura irratti jechuudha. Kun immoo fade out dha jennu 50 ammas 50 tuqa jechuudha. Shi meela ilaallu. So step deemne kan ammas step tokko achi ol butuudhaaf alti arroon tuqa viidiyoo kana sarara tokkoffaa viinko kun duwwaadha. Maaliin godhaa? Kalar yookiin halluu baakgiraawundii kirooppii kootii kana isa gugurraacha ta'e kana waan hin barbaadetti jijjiirrachuudhaaf jecha jechuudha. Yoo yaadattu taatan dura kalar maatii keessa galee fideera. Kalar maatii sanan fidaa jechuudha. Kalar maatii sanan fidadha. Kalar maatii koo kana halluun barbaadetti jijjiiruuf asumatti double click godha. Double click godheetan waan barbaadetti jijjiirrachuu nan danda'a jechuudha. Halluu naaf ta'a yookiin viidiyoo ka sana faana hin deema waan jedhu irratti jijjiiradha jechuudha. Isa booda eegan kana godhee maaliin godha? Amma immoo kalar maatii koo sana kirooppiin itti godhe waan hin ta'eef xiqqoosee sararri kun qaxxilee madhaabate akka inni immoo hamma ta'e sararri sun baduuf maaliin godha? Viidiyoo koo kana irratti click godheetan gadiin bu'aa age of the phaser kan jettu kana ishee argitanii barbaade akkanattiin barbaade intuu awwatii qabdi waan taateef hamma ta'e phaserii keenya balleessinaa jechuudha. Hamma see daballaa xiqqeessina. Mi'a ilaallu. Mala kanaan kalarii isaas jijjiiruu dandeenya. Phaserii isaa yookiin immoo boordarii isaa yookaan immoo naannoo isaas maal gochuu dandeenya? Haganni tatamsa'ee ija namaatti hoggaa mul'atu straight akka hin taane akka inni tatamsa'ee mul'atu gochuu ni dandeenya jechuudha. Kun mala isaa lammataa how to creating fade in and fade out dha jechuudha. Inni sadaffaan how to creating fade in and fade out gochuudhaafi third step of fade in and fade out gochuuf maal fayyadamna? Keenyaaf ammas viidiyoo makoo kanan fidaa saniin booddee third step of fade in and fade out uumuudhaaf maaliin godha? Effectii keessan seenaa saniin booddee fast blur kan jedhuun tuqashi fast blur. Fast blur ko apply viidiyoo irratti apply godha jechuudha ammas. Ammas isa keessatti naqee control godha. Effect control keessatti yeroo hundumaa dagatina. Effect control inni argamti sound effect control audio clip meta. Meta maaliif nu fayyada? Deeply waa'ee viidiyoo sana kaameraan itti waraabame guyyaan itti waraabame maal akka ta'e sanuma nutti himaa jechuudha. Audio clip mix jechuun immoo sagalee keessatti hammatee mix goone ilaalu yookiin balance gochuudhaaf jechuudha. Effectiin effektoota asii apply irratti goone drag itti goone achi keessatti hanga isaanii xiqqeessuu modify gochuu waan barbaanne itti daddabaluu nu fayyada jechuudha. Source panel immoo maal nu fayyada? Kutaattaan nutti nuti toggle animation keenya kana active goona jechuudha. Toggle animation kana egaa active goone amount isa maal goona? Increase goona jechuudha. Hin daballa amount isa lakkoofsicha baay'ee daballaa jechuudha. Saniin booda amma deemuu barbaannu deemne maal goona? Lakkoofsa kana 0tti deebisna jechuudha. Hamma deemamuu maal deemne. Saniin booda ammas fade out immoo gochuu barbaanne maal goona? Fade out bira geenye amma barbaanne deemne irra ammas saniin booddee lakkoofsa keenya egaa hamma barbaanne adeemanne booddee maal goona? Effect control keenya keessatti ammas amount fast blur keenya maal gochuu qabna? Increasing goona jechuudha. Haga xumuraatti 0 gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf fast blur dhaan maal gochuu dandeenya? Fade in and fade out uumuu dandeenya jechuudha. Kana fakkaata. Tole daawwattoota keenya kanuma irratti aanuudhaan gaaffiif wantoonni gaaffii isinitti ta'uu fi qeeqa adda addaa qabaatan namni nama qeequun gara nama qaruutti nama geessa waan ta'eef wanta barnoota kana keessatti qeequu maltan yookiin yaadatti dabalataa qabna namoonni jettan beekumsa qabdaniin YouTube keenya kana irratti walii wajjin irratti hojjechuu ni dandeenyan isiniin jedha. Namoonni qaamaan barachuu dandeessanii fi gaaffii garaa garaa qabdan qaamaan nu argachuu ni dandeessu. Toora bilbilaa keenya irrattis nu argachuu dandeessu. Toora bilbilaa achirra keenya jirra.
Barnoonni keenya kun yeroo gara yerootti wantoota haaraa giraafiksii adda addaa animeeshinii wantoota garaagaraa after effectiidhaan kanneen hojjetamanii fi giraafiksii photoshoppiitiin wantoota modernaayizd ta'an baay'ee isaanii ganaa isin biraan ga'uuf jenna. Hordofaan isiniin jedha. Turtii gaarii galatoomaa.